Caamsaa 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Turtii ganna 12 booda haati daa'imman 5 yeroo tokkotti da'uun dhaga'ame. Haati umurii ganna 35 daa'imman 5 erga deessee booda yeroo ammaa isheenis daa'imman ishees fayyummaa isaanii haala gaariirra jiraachuu waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Harariitu feesbuukii isaa irratti ibse. Hospitaala Ispeeshaalaayizidii Hiwoot Faanaa keessa kan hojjetu Obsaasan haati sun Gibxata kaleessaa Caamsaa 5 2026 halkan sa'aatii 3:00 deessee jedhe. Itti dabaluunis Dr. Obsaan haati daa'imman sanaa nagaan hiikamuu ishee ibseera. Daa'imman 5 keessaa 4 dhiira, 1 durba. Haati sun yeroo ulfaa turtetti hospitaala sanatti deddeebitee ilaalamaa turuu Dr. Obsaaniif himan. Dubartiin Badriyaa Adam jedhamtu sun jiraattu aanaa Soofii ganda Qilee ta'uu waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Hararii ibseera. Oduu taanuun Taanzaaniyaan lammiilee Afrikaa kibbaa biyya ishee gadhiisanii akka ba'an ajajje. Pireezidaant Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan lammiileen Afrikaa kibbaa biyyattii keessaa akka ba'aniif sa'aatii 48 qofa kan kennan yoo ta'u, daangaan Taanzaaniyaa fi Afrikaa kibbaas akka cufamu ajaja dabarsan. Meeshaan Taanzaaniyaa irraa gara Afrikaa kibbaatti hin ergamus jedhaniiru. Murteen sun kan murtaa'e haleellaa jibbiinsaa biyyoota alaa Afrikaa kibbaatiin lammiilee Afrikaa keessattuu godaantota irratti raawwatame jedhameef deebii kennuudhaan. Akka hoogganaan Taanzaaniyaa sun jedhanitti daangaawwan Afrikaa kibbaa waliin jiran hundi cufamanii meeshaaleen Taanzaaniyaa irraa gara biyya isaaniitti geessu hundi adda citaniiru. Tarkaanfiin sun waldhabdeen dippiloomaasii biyyoota lamaanii gara sadarkaa haaraatti ol guddiseera. Pireezidaant Saamiyaa Suluhu Hassan haasaa cimaa taasisaniin mootummaa Afrikaa kibbaa cimsanii qeeqaniiru. Afrikaan kibbaa deeggarsi qabsoo bilisummaa ishee argattee dagattee jirti jedhan. Pireezidaantichi itti dabaluudhaan Taanzaaniyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa biroo baqattoota keessummeessuu fi sochii bilisummaa deeggaruun sirna apartaayidii xumuruuf gumaacha seena qabeessa taasisaniiru jedhan. Xumura irratti ministeerri haajaa alaa Iraan karoorri USA furmaata osoo hin taane waldhabdicha hammeessaa jedhan. Ministeerri haajaa alaa Iraan Sa'iid Abbaas Arqaachi akka jedhanitti sochiin waraana galoo galaana Hormuz keessatti taasifamaa jiru rakkoo siyaasaa kanaaf furmaata miti jedhan. Ministeerri sun sana kan dubbatan Ameerikaan dooniiwwan butamanii galaana keessa jiran baasuuf hojii waraanaa piroojeektii bilisummaa jedhamu yeroo jalqabdetti. Erga fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti maxxansaniin taateewwan Hormuz keessatti ta'aa jiran rakkoo siyaasaa kamiifuu furmaata waraanaa akka hin jirre ifatti kan agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Mariin dippiloomaasii sun tattaaffii mootummaan Paakistaan godheen guddina agarsiisaa akka jiru hubachiisaniiru. Yuunaayitid Arab Emirates boolla hamaa uume keessatti akka hin kufneef of eeggannoo akka gootu gorseera. Rakkoo kanaaf furmaata ta'uu mannaa bilisummaa piroojeektii Ameerikaa gara muddamaatti geessu ta'uu ministeerri sun ibsaniiru. Bilisummaan piroojeektii Ameerikaa gara muddamaatti kan geessu ta'uu ministeerri sun ibsaniiru. USA'n duula piroojeektii Freedom jedhamu kan dooniiwwan daldalaa galoo galaana Hormuz keessatti butamaniif eegumsa waraanaa kennuuf kaayeffatte eegaltee sochiin sun waldhabdee Iraanii fi US gidduu jiru kan ammeesse yoo ta'u, Iraan gidduu seenuun Ameerikaan sun waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuu fi adeemsa waraanaa ta'uu himatti. Gama biraan Paakistaan garaagarummaa biyyoota lamaan gidduu jiru mariidhaan furuuf tattaaffii dippiloomaasii guddaa akka godhaa jirtu beekamaadha.